Akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa har'aa chapter 7 travel tourism establishing contact and negotiation with tourist service provider kan jedhu walii wajjin yaalla. Establishing contact yookaan tourismii waliin quunnamtii fi marii uumuu isa jedhu jechuudha. Establishing contact and negotiation with tourist service and provider. Tuuristiidhaa fi warra providerii godhanii wajjin marii yookaan establishing contact negotiation. Negotiation yeroo baay'ee kan inni godhamu price giddu galeessa godhateeti. So 7.1 keessatti kan inni ilaallu negotiation price making contract akkamittiin galii irratti walii gallee kontiraataa walii wajjin uumuu dandeenya. Isa jedhudha jalqabarratti kan inni arginu. Negotiations are a critical first step establishing business agreement in tourism industry as a form of the foundation in formal contact with suppliers. Negotiation kan inni jennu critical first step of establishment of business agreement in tourism industry as a form of fundamental from formal contact. Agreement yookaan waliigaltee nuti ittiin hojii tokko waliin jalqabuudhaaf steepii jalqabaa nuti goonu negotiationidhaan mareedha jechuudha. So here are the key negotiation are versus several providers. Dhiyeessitoota keenyaaf dhiyeessii gochuudhaaf karaawwan garaagaraatiin negotiationii waan garaagaraatu godhama. Fakkeenyaaf tuurizimii keessatti yookaan tuurii tokko keessatti tuuristiin tokko negotiationii namoota garaagaraa wajjin godhachuudha. Negotiation kun kallattii sanitti godhama keessaa negotiation with airline. This decision often incurs cancellation term, including penalties for chartered created flights, flight tails, negotiation with hotel, negotiation. Fakkeenyaaf airlines wajjin negotiation godhama. Airlines wajjin negotiation kan inni godhamu immoo sababiin isaa cancellation termii fakkeenyaaf namni tokko flight isaa cancel gochuu yoo barbaade about flight isaa detailii baruu yoo barbaade negotiation godha jechuudha dhaabbata sana wajjin. Inni kan biraa immoo negotiation hoteelaa wajjin godhamu tourism industry keessatti negotiation hoteelaa wajjin godhamutu jira. Inni kun immoo tuuriin tokko tourist yookaan tour operatoriin tokko releasing unsold roomii tokko fakkeenyaaf unsold kan ta'e kan hin gurguramne tokko gurguruudhaaf yookaan kan hin gurguramne tokko deebisuudhaaf with specific penalty wantoota akkasii kana raawwachuudhaaf negotiation jiraachuutu jiraata jechuudha hoteelli tokko akka hoteelatti gochuudhaaf. Inni kan biraa room typeedhaa fi quantity isaa beekuudhaaf availability and flexibility bookiiwwan barbaachisan adda baasan beekuudhaaf negotiation dhaabbata sana fayyada nama customerii dhaqee dhaabbata sana irraa bituutti gargaara jechuudha. Inni kan biraa special facility negotiation gaafa kan inni barbaachisu special facility tokko argachuudhaaf guestiin tokko waan interest isaa ta'e yookaan waan need isaa ta'e tokko for the guest with specific need or interest isaa argachuudhaaf negotiation barbaachisaadha. Dhaabbata isaa fi provideridhaa fi purchasing gidduutti jechuudha. Sellers gidduutti jechuudha. Inni kan biraa criteria provisions kiraateriyaawwan barbaachisan fakkeenyaaf istaandardiiwwan dhiyeessii garaagaraatu jira. Ameerikaan, Eurooppiyaan, Raashiyaan wantoonni jiru. Istaandardii barbare tokko namni argachuudhaaf kiraateriyaa provisionidhaa fi negotiation murteessaadha jechuudha. Language spoken by hotel staff to meeting diversing customer needs. Language spoken dubbannaa wantoota jechuudha. Negotiation gaafa kun fakkeenyaaf alfaabeetii fa'aa jiru language spoken by hotel staff beruudhaaf safety and security of the provision of the guest protection nageenya maamila sana eeguudhaaf negotiation nu gargaara. System of payment kaffaltii keenyaa fi clarification of payment schedule alternative accommodation dhiyeessiiwwan yookaan bakka nu laataman alternative gochuudhaaf in case of overbooking akka nu mudanneef jechuudha. Isaan kanaaf negotiation bu'aa mataa isaanii qabu jechuudha. So company and execution services key topic to negotiation. Key topic yoo ta'ani sightseeing execution availability and the price guide and staff competence ensuring qualification of person car type and the price transportation needs. Wantoota arguu barbaadan akka arganiif guide staff competence adda baafachuudhaaf yookaan quality isaatti jechuudha. Car type and the price gatiiwwan fayyadamnu beekuudhaaf key topic negotiation key jedhamee sababii kanaatiif nu barbaachisa.
keessaa isaan kun isa tokko jechuudha. Inni kan biraa building trusted relationship. Negotiation gaafa uumamu building trusted relationship ijaaramuu danda'a jechuudha. For new company achieving a good reputation through reliable sales and forming a relationship is circle. You may begin selling product from establishment to operating to build credibility and trust. Amanamummaa fi bu'aa qabaa jechuudha. Inni kan biraa renew of a contract and improvement of a condition. Irra deebiidhaan illee renew gochuudhaan jechuudha. Renew contract and improvement of condition. As a tour operator, it is important demonstrating self-figure scarce for variable contracting condition in the future. Airlines and hotels will be evaluating past sales performance to determine whether a renew contracting offer improving terms. High sales volume are critical in this decision-making process. Mechanism and the structure of negotiation. Maamila keenya akka inni deebi'ee dhufuu fi renew contract akka inni gochuu fi improve gochuudhaa fi namoota keessummeessinee negotiation gaafa kun namoota wajjin walii galtee agreementii barreeffamee ture. Agreementiin sun namoonni sun deebi'anii akka isaan dhufanii qabeenya hirmaannaa godhaniif yookaan akka isaan dhufanii tajaajila keenyatti gargaaramaniif bu'aa mataa isaanii qabaa jechuudha. Inni kan biraa mechanism and structure of negotiation. Akkamittiin mechanism gonna negotiation. The structure of negotiation is varied based on number of participation and the level of influence. Number of participation. Participation when namoonni dhufan yeroo baay'ee mariin gaafa dhiyeeffatu number of participation two party negotiation jira. Two party negotiation jennu simply and directly negotiation jedhama. Multi party negotiation is more complex involving alliance power dynamic. Namoonni negotiation namoonni baay'ee keessatti hirmaatan immoo complex sababiin isaa namoonni hirmaatan hundumtuu alliance and power waan barbaadaniif jechuudha yookaan fedha yookaan namni hundumtuu aangoo waan barbaaduuf jechuudha. Inni kan biraa position of negotiation nu jennu immoo kallattii jechuudha. Gahee yookaan kallattii negotiation double fi single single layer negotiation. This negotiation has decision making authority. Single layer nu jennu marii yeroo tokko jechuudha. Single layer kan nu jennu marii yeroo tokko jechuudha. Marii yeroo tokko gaafa jennu asirratti negotiation has decision making authority. Namni murtoo making decision murtoon dafee kan inni hojjetudha jechuudha. Making authority la. Double layer keessatti garuu immoo namoonni murtoo kennan namoota hedduu ta'uu danda'u. So the negotiation is representative and need internal approval before conclusion. Before conclusion ina. Inni kun yeroo mareenu sana single layer negotiation decision making ni isaatiin sanatti laatama. Inni sun garuu immoo before conclusion erga xumuramee deebi'ee itti yaadamee akka fedhii namoota irratti hundaa'uudhaan murtoon kan laatamu jechuudha. Kanaafiyyuu internal approval barbaada jechuudha deebiin. Inni kan biraa power of distribution. Raabsaa humnaa. Symmetric negotiation. Symmetric negotiation keessatti power distribution itti jira. Power distribution gaafa jennu immoo symmetric negotiation. Symmetric negotiation gaafa jennu both party have equal. Namoonni lamaaniyyuu qaamni lamaaniyyuu aangoo wal qixa qaba jechuudha. Inni kan biraa non-symmetric negotiation. Inni kun immoo one party hold more such as when large hotel chain negotiation with small tour operators. Qaama tokko caalaa aangoo qaba jechuudha. Fakkeenyaaf one party hold more power such as when a large hotel chain negotiation with a small tour operator. Chain akkuma chainiin hoteela guddaa tour operator small tour operator caalaa jechuudha. Kanaafiyyuu one part of hold is more others jechuudha. Tactic of negotiation. Maloota ittiin marii gaggeessan. Tactikiiwwan nuti ittiin marii gaggeessinu keessaa inni tokko treat jedhamudha. Treat is a strong tactic but a risk. Treatiin strongidha garuu immoo riskii mataa isaatii qaba. Riskii kan inni qabaate immoo use only when you have alternative or relationship already distinct. Namoota sana wajjin hariiroo guddaa hin qabne yoo ta'e gaafa namoota tokko treat goonu riskii yookaan dhiibbaa wayii nurraan gahuu danda'a jechuudha. So waan gaariidha garuu immoo strongidha garuu immoo dhiibbaa kan qabudha jechuudha.
Inni kan biraa reputation building taaktikiin nuti ittiin negotiationii keenya keessatti lammaffaanii reputation buildingidha. Inni kun immoo maqaa gaarii ijaaruu jechuudha. Long term trust and reliability can give and the upper hand of negotiation. Maqaa gaarii ijaaruu yookaan reputation building gochuudhaani long term trust reliability namoota sanaa fi dhaabbata contract yookaan negotiation wajjin godhamu wajjin qabaachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa immoo good cap and bad cap. Good cap if bad cap inni jedhu when we involving create illusion of negotiation tension by having one person act as bad cop, we will remain cooperative, encouraging compromise. Namni qaama tokko fakkeenyaaf waan gaarii irraa gara waan hamaatti gaafa dhaqu good cap and bad cap jedhama jechuudha. Tokko immoo bad cap irraa gara good cap itti dhaquu danda'a. Sababii kanaatiif iyyuu malaawwan kanatti gargaaramu dura jiraata jechuudha. Inni afuraffaan immoo ratification raggaasisuu jechuudha. Postponing finally decision until after internal approval, giving you time think and avoid rushing decision. Raggaasisuu postponing finally decision until I think itti yaaduudhaan jechuudha. Avoid wantoota avoid ta'uu danda'anii avoid rush gochuudhaan decisionii murtoo kennuudhaan raggaasisuu jechuudha. Inni kan biraa kutaa kana keessatti hojii ilaallu type of contract and tour operator. Guaranteed contract yookaan commitment tu jira, allocation and releasing book tu jira, ad hoc commitment guaranteed yookiin guaranteed jennu operation guaranteed payment seat kaffaltiin gaafa kaffalamu jechuudha guaranteed jechuudha. Allocation and releasing back, this operator is agree to book specific number rooms but can releasing any unsold room by a set or date. Inni kun immoo faallaa isa kanaadha jechuudha. Releasing back kan ta'uu danda'udha jechuudha. Inni sadaffaan immoo ad hoc inni jedhu immoo flexible contract where the operator book is rooms demand is discount rate. Flexibility jijjiiramaadha jechuudha. Operator booking room fedhiirratti hundaa'uudhaan discount rate san gochuu danda'udha jechuudha. Inni kan biraa booking confirmation akkamittiin bookingii confirm goona jechuudha yookaan booking confirming gochuu jechuudha. Confirmation booking is a circle confirming both amount and the method of payment for all service. Namoota tajaajila fudhatan irratti kaffaltii kaffalatti hundaa'uudhaan reconfirming all detail avoid misunderstandings. Dogoggorawwan garaagaraa akka hin uumamne hubachuudhaan fakkeenyaaf internal alphabet fayyadamuudhaan jechuudha. International alphabet fayyadamuudhaan fi alphabet taasa jennu sana fayyadamuudhaan jechuudha. Critical particularly variable communication confirming should be namoota wanta foormii sana guunnoof sana wajjin qulqunnamna jechuudha. Fakkeenyaaf airport irratti confirming gaafa goonu airport transfer confirming to the type of car and guide available. Restaurant arrangement keenya keessatti confirming menu portion size and seating performance. Hotel arrangement irratti saatii check-in check out reservation keenya keessatti confirming flight departure detail both initially and the day of before departures. Isaan kana kan adda baasutu nu jiraata jechuudha. Airport transferring isaa yoo akka inni ta'e restaurant arrangement isaa hotel arrangement isaa air reservation confirmation jechuudha. Bookii gaafa wanta goonu jechuudha. Inni kan biraanii bookii gaafa mirkaneessinu waan ammaa goona fooyya'insa caqastootaa yookaan quotation and amendment. Quotation is represented by the set of price for a tour product whose prices may need to be amended based on negotiations with various suppliers such as accommodation, provide car, rental agency and other service. Proving adjustment in cost can influencing the overall pricing of tour package. Amendment itinerary adjustment sirreeffama sagantaa tokko tokkotti sirreeffamuu danda'a. A long price adjustment itinerary should be updating according to changing price availability from service provider, may requiring provision to the itinerary, ensuring that all logistic and the tour components are consistent with the new terms. Always make sure updating your itinerary in timely manner of reflecting any new agreements.
new agreement walii gochuudha jechuudha. Fooyya'insi imalaa yookaan yeroo yoo raawwatame jechuudha. So walumaa gala chaaptariin 7 kana fakkaata. Chaaptar